kan ay hawwi kunoo ka waan diggisame sun hin taanere Sa'idoon baadiyyaa deemaa. Roozaan fa'aa ምናምኒን immoo Sumayyaa akkana baabbaranii hawwiitti geessu jennee dura nuni dibbee malee tumaa turre wixaana malee faradaa ture kun Sumayyaan keessanii sinii dhufteetti dhaqeenii mana keessaa ari'een taa'achaarti tokkoon gara zirzirii oduutti deemna nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magara keessanii gaabbaa deen ture ara deebiin dhufe Sumayyaan hawwii qabdiitti እና ሱመያ ማየት ሴተኒ ጋፋ ደርቤ ጋፋ አዳማ ዱፍቴ አለም ሰና ጓደኛ ሽሪያሺ ሰነፋነ ወለገርቴ ኢሼርገን ጌጌሴ ቦደዳ ከኒን ሀለ ከነም ጄፈጤ ሙስጠፋ ፊ ሮዛኒ ና ገርጋረኒ ዋንዱማና ቅንዴሰኒ ሰይዶ ዳኩ መርጊተን ብልብለኒ ሰይዶን haadha mucaasaa bira deemee suuraa uummattan seeramitiire እና haadha mucaa barbaacha sanii deemee Roozaan fas cheekii godhanii akka inni mana hin jirre cheek godhanii hawwii qofa mana akka jirtu cheekii godhanii isa booda qabeetanii gaashee kanaan dura fooqii kurnaffaarraa maalirraa jettu arraba ishiin kutaa jettee jirti jechuudha. Mustafaa dubbii balleessaara. Gargaaruu dhufee maayedha hin abbaarartaa naan ni mana koomitiyyoo naan manichi kutaa meeqa qabaa naan wal faana na jiraachisuuf waati jedhe. Mustafaa isa maariifisa akkuma Roozaa kanadha. Mustafaan akka hawwiin ari'amtuun barbaadu aga Sa'idoon dhufutti teenyee ma eegnan jenneeyyoo jennaan seemaa itti seetanii Sumayyaan akka boolla kana keettis gadi sin naqneetti. Mustafaas boolla kee buusuuf fakkaata. Wayyoo Mustafaa waan hin beekne keessa gashanii hawwiirarraa suufaniitu nama gara Sa'idoo gorurra Sa'idoon hin awwaaradamin jedheetu haasaara maalnaan jettee jaaniira. Amaarifi Sumayyaa isaanii galuu dideetu ganaa turjumaana barbaadaa jira. Sa'idoon hamma dhufutti teenyee eegnaa hawwiittiin buunuu jedhe inni hawwii bira naqnu Sa'idoo eegnaa jedhe. Isheen kun immoo indee maal jecha hartaatti. Ay Sumayyaan har'a paartinaroonni ishii sirrii miti akkana durii qanabbirii isaanii hin taane laxa warra godhudha warri kanaan duraa isheen qindeeffatte intaloon sun isaan kun garuu gara Sa'idootti qalaaliga amma hurdatiidha waan ta'eef akka Sa'idoon tawaarradu barbaadaa Mustafaan keessi dhiiradha kanaaf gorfaa tokko kenninee fi gorfaa tokko keessa teessee Sa'idoo eegdu malee hin ari'amtu jechaa jira. Ay Roozaa illee Mustafaan sodaatteetti Sumayyaanis Mustafaatiin sodaattee yoo sodaattee nagaadhaan turi nu lama taanee deemneetu hawwii ariinaa jedheni immoo amma Sa'idoon dhufutti eegnaa mucatti kutaa tokko keessa keenyee hawwiyyuu jedhaa jira. Sumayyaan durmanni kan gooti isheenan ari'aa keessan taa'aa ittee taa'een Sa'idoo eegaa bakka waa'ee haadha mucaasaa nan gaafadha suma taa'een eegan deemuyyuuti jechaarti. Ay Mustafaan nan qallade dhagaa wanni jedhu Sumayyaa kolfisiisee gammachiise andurumayyuu nan qallade malee iyyuu xiffiidhaan isheen nan ari'aa innaan Sumayyaan keessan bashetteen kolfitu seetaniire way ijoollee keenya garuu nama dhibu. Ay Roozaan nyaachise mucattii amma immoo argitanii Mustafaan biyya dhufaa baay'isee amma mana argee Mustafaan illee hin beeku natti fakkaata reef dhufa natti fakkaatanii. Wanti naan garuu isheetu nyaachise argitanii bilbilallee itti bilbiltee Sa'idoo akkan jirachee gootee hawwii mana isaaniis beekti haqeen qosoqqosaa itti. Ay mana ayyuu yaadadha mana kana duuba isaas keessa isaas barandaa isaas innaan argu ayyuu. Sumayyaan mana kanatti gizee lama deebite ayyuus manuma gara keessatti intinii gootee hawwiidhaafis kun argitanii. Seenan barrii banatanii jechuudha ammatti seenan dhugaa waynee ay hawwii waan gootu dhabna Sumayyaa anjiidhe hin deenne shechiin nagaa gaafatti wayna Sumayyaa akka wallaadhaan qabdi. Ay Mustafaan faammoo gidduu gorutti gadhiisanii hin gadhiisne haala Roozaanis harka ishii tokko qabdeetti dubarraan gortee Sumayyaa jechuudha harka ishii qabdee. Mustafaan immoo gidduu garee rukutiin jedha. Sumayyaan immoo isatti na beekta YouTube irratti na arrabsitu. Isumatti na beekta kan inni takka maalirraan si darbadha maalirra jettu jetti ani ko sin jaalladha ittiin argitanii ani sin jaalladha Sumayya sin jaalladha itti hawwiin lubbuun itti dhufte. Hawwiin hingiin goofte le viidiyoo ta'e kompiitara qabee
Viidiyoodhaaf jedhee malee isin jaalladha. Viidiyoodhaaf jedhee malee isin jaalladha. Mustafaa dubbii balleessa isinii jennaan. Mustafa teenyuun gargaartanaan isin lama wal qixxee isin lamaanii achi immoo siif Sa'idoodha. Inni Sumayyaan mana koo keessa teesseetu na arrabsitaayyuu. Mana koo keessa teessaan lakki ani dhirsa qofaadhaan ta'a ittiin jaarsa qofaadhaan ta'a ittiin hawwiin. Mana koo keessa teessaam jennaan jaarsa qofaana taa'an jira ittiin. Iddoo Sa'idoon hin jirretti qofaa koo ta'uu arginaan akkamitti dhufteennaan kun ikkoo mana kootii jetteen. Kun mana kootii yeroo barbaade sa'aatiin barbaadetti dhufuu hin danda'a jetteen Sumayyaan. Amma ittiin egaa manni kan kootii jaarsis kan kootii waggaa meeqa dhama'ee mana ijaaramee dhawaan ta'ee fi dhaqiitii dhama'iitii maal godhiitii ijaarradhuutii itti galii jetteen Sumayyaan. Qiraaqeen bookee kotota keessa saabbadhu dafi mana gadhiisee ijaarti Sumayyaan sitti dhuma isaa laalla malee adaraa keessan. Sit godheetu si'eessi keessaan baasinii dafi kotota keessa saabbadhu deemina hawwiin hin bahu. Sirumayyuu Sumayyaan maa itti seetan kotota keessa saabbadhu as fiditi fatta isheen si ari'aa itti sakatta'insa. Maanni garuu kotota bichaa sakattaatamoo hawwiis sakatta'e egaa banii qaama ishee hundumaa illee jaartii Sa'idooti bar hawwiinis. Baay'ee nama jibbisiistaa itti hawwiin Sumayyaadhaan baay'ee nama jibbisiistaa achinarraa deemee booyyuu ittiin innaan Sumayyaan immoo jechuudha. Dafi itti ari'uudhaaf manicha keessaa baasuudhaaf jechuudha. Dhaqii laffa'iitii xaariitii keessa dhaabadhu haasa'ii ittiin. Qalbii isaanii maal? Wayne durbaate nan jette durbummaadhaan jirta nan jette hagayoomna durbummaa kee fudhanne nan fudhanneetti maal saaxireetana sarratanya isaa moo obboleetti isaa maal saaxireena ani sarratanya isaa osoo hin taane akka obboleetti isaatti hin taa'a inni maal hojjetu ture fakkeessuudhaaf na haga amma wal qoruutti jirra qormaatarra jirra malee nikki wal xoxxoqinsa hin qabnu na roosaan indee amma yoonaa teessanii wal xoxxanii beektanii. Wayne balaachuu uummanni gaaffii akkamii gaafataa jara keenya inde wal haammattanii ciistu moo waliin haammattanii tokko siree tokkorra ciistu moo siree lamarra ciistu na siree garaagaraarra ciistu na wal haammannee siin ciisnu durbummaa ni qabaa durbadha itti hawwiin yeroo qal'ate erga haadha manaasaa satiin taane obboleettisaa siin erga hin taane qulqulleessitu wayi mana naa qulqulleessi jedhee si fidee ta'ennaa ittiin Sumayyaan jennaan sira'aata qabadhu ittiin Sumayyaadha. Sira'aata qabadhu. Erga Sa'idoodha akka obboleettii taate anaafis akka obboleettii naa ta'e kaayyuu ani asumaan jiraadha ittiin Sumayyaan lakkisiif amman ta'u moon du'uyyuu ittiin Sumayyaadha amman akka obboleettii jettii si faana taa'u yoon du'eeyyuu ittiin maal Sa'idoo faana waan teessamte na isaaf obboleettii nan taana xoosii obboloota isaa fudhadhuun obboloota isaa nan beekaa itti Sumayyaan jechuudha. Yoo barbaade naa fudhatu xoosiiyyuu ittiin ammoo hawwii jechuudha Sa'idoon xoosii haa fudhatu. Eree hawwii dhuguma hawwittiin cimtuudha maa itti beektanii kotota keessa saabbadhu beennani hin bahu ittiin dhaqi poolisii waammadhu na ariite dhinna siif poolisiin hin barbaachisu anuu siin gaa ittiin Sumayyaadha mana koo keessaan boo'ichaa arti isheenis Sumayyaa haga ammaa kan ati nyaattu kan ati afuura baafattuyyuu birrii kootiin ittiin iddoo irra dhaabachaa jirtu kunu birrii kootiidha ittiin. Xaffarinsi baasaa ichaarti. Innaan hawwimaa ittee Sa'idoon akka nagasheetti ufeenaa baasu as keessaatii nan baastu ittiin kun immoo ani mana kootiidha inni jiraate jiraachuu baate si ari'uu hin danda'a ittiin. Ani kan biyyi na beekee uummanni na beekee ani haadha ijoollee isaati ani haadha manaa isaatiidhaati garuu sarraateenyaadha bahinarraa. Abaadha wallaansoodha kaadhuma salaalla. Mustafa gadi baasii jetteen yennaan Mustafa ammoo maaltu gashee as keessaa yennaan hiriyoonni isaa kamiinsaallee hundi isaaniiyyuu anaan na deeggaruu itti Sumayyaan warri kaanillee anaan na deeggaruu siin eenyu si deeggara yennaan bakka nani Sa'idoon na fuudheeran bawachaarti moo damooza kee siin kaffalle Sa'idoonii meeqaan si qacaree damooza kee fudhadhuutii bahii jechaaniirti ahii Sumayyaa. Baay'inaan hin booku mana kootii Sa'idoon adaranatti kennee deemee chaartii kun roozaan immoo danqaraa fuutee kennite Sumayyaadhaan kanaan dhayetti amma Sa'idoon utoo dhufeeyyuu Sumayyaa
ani hawwii baasii nan galatoon jedhee waan inni ana didee si hambisu sitti fakkaata iyyuu. Kanaafiyyuu Seedoon dhufee si ari'uu isaarra ulfinaan haadha manaa isaatu mana kee ana ari'e jechuu si wayyaati deemii jetteen. Ay hawwiin ibidda dhugaa dubbachuudha amma itti seetan dullaa siin sodaadhu mukan sodaadhu feerroo iyyuu fidii jetteen feerroo fidii. Jettu seetan ay hawwii akkatti mana gadhiistee fiigdee baddee jechuudha ree baatee jechuudha basma.